Jooja harka fuuna daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltiimiidiyaa. Bokkuu maltiimiidiyaa sagantaa qaanqee show torban keessummoota furannee dhufnu torban lamman sadan darbe kana xiqqoo isin jalaa bannee turre akkuma gaa sooshaal miidiyaa keessatti argaa jirtan imalaaf gara Oromiyaa dhiyaa magaalaa Jimmaa magaalaa Aggaaroo Bashaashaa Bunnoo Baddallee Mattuu Gore deemnee waan achi jiru hawaasi keenya maal akka inni keessa jiru simbiraan ga'aa turre yeroo Jimmaa deemnetti hospitaala Grand Valley jedhamu dhannee daawwannee dhiigas laannee dhufne hundeessaa abbaa hospitaala sanaa har injiinar Miiftaa isinii fudhadheen jira magaalaa Jimmaa keessatti waan gaarii tokko agarree simbiraan geenye turre Grand Valley hospitaala dhannee dhiiga keenyas laannee Grand Valley hospitaalis daawwannee jirra hundeessaa hospitaala sanaa injiinar Miiftaa isinii fudhadheen dhufe dargaggeessa waan baay'ee irraa burattu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura sagantaa keenyaaf haaraa yoo taatan subscribe nu godha akkasumas injiinar Miiftaa irraa waan irraa barattanis yoo jiraate walii sheerii gochuun dagatina injiinar Miiftaa gara waltajjiitti injiinar Miiftaa harka walitti rukutan nagaa jirtu akkamii haaji nagaa keessanii jirra galata rabbii baga nagaa naftaan akkam ture karaan bareedduudha. Buusaa Gonofaa Oromiyaa duudhaa sirna gadaa wabii yeroo balaa uumamaaf nam-tolchee dhaabbata ittiin hawaasni hirphamu ibsituu namoomaati. Buusaan Gonofaa Oromiyaa akkaataa duudhaa wal gargaarsa aadaa boonsaa akkanaan haala ittiin gumaata keessan arjoomuu dandeessan isiniif mijeessee jira. Miseensa ta'uun yookiin arjooma si'a tokkootiin karaa ergaa gabaabaa 655 teelee birriin 0655 yookiin immoo karaa lakkoofsa herrega baankii siiqee 1-2-956-111 gumaata keessan arjoomaa aadaa wal gargaarsa keenya gabbifachuun hawaasa keenya haa hirphinu. Odeeffannoo dabalataaf 0147 09 irratti bilbiluu dandeessu. Buusaa Gonofaa Oromiyaa. Duudhaa sirna gadaa. Bishaan dhugaa dubbannuure. Bishaan keenya kana bishaan gooldi warra goolditu har'a ispoonsara nu godhe yeroo haasoftan xiqqoo afaanis hin gogee jira bishaan dhugaa nuun jedhe Buruuk bishaan konkolaataa guutuu nutti ergee jira. Buruuk baay'ee galatoomi. Bishaan gooldiin dhugaa akkasumas sagantaa keenya guyyaa har'aa kana ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbate Buusaa Gonofaa Oromiyaa. Buusaa Gonofaa Oromiyaa balaa namtolchee balaa uumama hawaasa keenya irra ga'u baraaruudhaaf waan dandeessan fedhan al tokkoon miseensa ta'uun baatii baatiin Buusaa Gonofaa cinaa dhaabbadha akkasumas Brighton Motors sagantaa keenya guyyaa har'aa kana ispoonsara gootaniif guddoo galatooma konkolaataa qeenxee konkolaataa dhaabbata keessaniif konkolaataa mana keessaniif baasii illee yoo barbaadan mooraa keenya guunnee isin eegaa jira jiru magaalaa Finfinnee naannoo Bulgaarii akkasumas magaalaa Adaamaa Yuunivarsiitii Adaamaa dugda duuba Brighton Motors hedduu galatooma injiinar baga nagaa nuftan Baga nagaa nu eddan. akkamii hojii Hojiin bareedduudha. amma hojjechaa jirta moo baratta Namni lamaanuu wal keessa. Kan baradha siin walumaa jenna. Lachuu yaalaatuman jira. yeroo darbe gaafa gara Jimmaa dhufne hospitaala keessan daawwannee turre mana barumsaa keessanis daawwannee turre waa'ee sanarraa dubbanna fuulumaanis ilaalee dargaggeessa namoota si gaggaafadhe umuriin kee dargaggummaarra jira qabeenya guddaa horattanii jirtu sarviizii baay'ee kennaa jirtu mee waa'ee Grand Valley hospitaalatti tun deemin dura injiinar Miiftaan eenyudha guddinni kee maal fakkaata Dursa irratti asitti naaf feeruu keetiif baay'ee galatoomi. Kan aadaattis ilaalaa ture asitti wal arguu keenyaaf si galateeffachuun barbaada. Ani maqaan kiyyaa Miiftaa Jibriil Naga'uun jedhama. Godina Jimmaa Aanaa Sigimootti kan ani dhaladhee bara lakkoofsa Itoophiyaatti bara kiyya himu. Uumama magaalaa Jimmaarraa hangam fagaata? Sigimoo magaalaa Jimmaarraa ga kiiloomeetira 90-80 waan akkanaatti fakkaata. Hariirii garuu gatee hin barre. Baadiyyaadha. Magaalaa xiqqoodha. Magaalaa bareedduu dammi achiiti dammi dheengaddallee sirriitti beeksifamaa ture sun Sigimoorraa yeroo hedduu dammi qulqulluun akkasumas immoo dhadhaan foon irra hedduunsaa kan Finfinnee kanaaf dhufu achirraa barumsa koo aga kutaa 10tti achumattan xumure. Booddee gara magaalaa Jimmaa preparatoriidhaaf yookaan immoo qophaa'inaaf dhufe achitti kutaa 12 fite gara Yuunivarsiitii Haramaayaas
waggaa 5 achitti baradhee bara 2014 eebbifame barumsa muummee civil engineeringiitiin jechuudha. Egaa namoota tokko tokkos waa'ee kee gaafa gaafadhu ijoollummaadhuma isaarraa kaasee injiinar Miiftaan hin baratas hin daldalas jedhan. Akkamitti wal cinaa deemuu ni ulfaatu barachaa daldalu? Hin danda'ama. Yeroo ni baadiyyaa turetti daldalarraa wanti ni hojjetaa ture biqiltootan dhaaba ture. Amma buna hedduun qaba. Baarzaafis baargamoo nan qaba. Biqiltoota abukaadoo hedduus dhadhaabeeraa gariin bade jira gariin akka yaadannootiif jiran jiru. Bunni garuu haala gaariidhumarra jira. Irraa oomishicha jiru. Aga kutaa ja'aatti yeroon daa'imummaadhumarraa qabee horii eegaa dhaabaa waan akka kanaati kan guddanne gara magaalaatti kutaa 7 qabeeti kanan seene hagan kutaa 10 fixutti kutaa 7 haga 10 gidduutti deddeebiituman buna sana sirriitti hordofaa ture. Kana yeroo sanatti barumsa irrattis bareedaan ture barumsa irratti qaxaleen ture hojii sanas deddeebiituman hojjetaa ture. Cinaadhaan illee barumsa amantii illee nan baradhaa barataa hojjechuun waan nama dadhabsiisu miti. Eegantanaa eeganii yuunivarsiitii irraa eebbifamees kallattumaan eegantanaati gara daldalaatti kanan galee barumsa erganii gara Jimmaatti deebi'ees maastersii akkuma sanaan itti fufee piroojeektii maanajimentii waggaa darbee bara 2016 fudhadhee jechuudha. Hin danda'ama lamaanuu yoo rabbi na gargaare fuula durattis yoo rabbeedhee PhD jalqabu. Asiis barumsa idilee hin barattaa, quraanas hin barattaa, hin daldaltas. Sadansaa kana wal duukaa oofuun akkam? Sirriitti danda'ama. Yeroo hedduu namoonni hedduun maatiirraa qabee waan kana kan jarri na gorsaa turan. Namni waa lama qabee lamaanittuu milkaa'u naan jedhaa turani. Angaruu akka inni milkaa'uu danda'u sirriitti ni agarsiise. Yeroon daa'imummaadhumarraa qabee umurii koo waggaa 10tti kanan barumsatti seene. Bara 1997 kan lakkoofsa Itoophiyaa kutaa tokko seene. Egaa quraana fixee waa hunda baree ka'ee barreessuu dubbisuu afaan Oromootiinis afaan Amaaraatiinis dubbisuu barreessuu ergan bareen kutaa tokkotti seene. Gaafan kutaa tokkotti seenu barumsa amantaa sana quraana sana qara'uun illee sirriitti naaf cimse bilchaataadhuma ta'ee ta'uun umurii waggaa 10tti kutaa tokko seene tokkoffaa utuma hin bahuutiin deemee hin danda'ama sirriitti yerootti godhattee jennaan. Quraana qara'uun keessuun garuu barumsa idilee sanaaf hundee siite akka itti jirtu. Hundee naa ta'e. Amma fakkeenyaaf tokko quraana qara'uun afaan Arabaa sirriitti na barsiise. Quraana illee booda keessaa haffazeen ture sammuutti illee qabadheera. Dandeettii waa shamaddaduu yookaan immoo dandeettii ati sammuutti waa qabachuu irratti yaalii guddaadha kan ati irratti gootu. Amma quraana sammuu keessatti qabachuu jecha yaalii guddaa goota akka sammuu kee keessatti hafuuf jecha. Gaafa achirratti sirriitti yaalii sana tireeningii sana goote gaafa gara akkaadaamiitti deebite hin qabatta. Nama ergan achirraa yaalii sanarraa kaasee amma kitaabota garaagaraa kitaabota nan dubbise fuula isaa wajjin yeroo hedduu nan yaadadha. 31 fa'aa fixeette jechuudha. 31 ni. 30 xumuratte jechuudha. 30 finnaan sheekaga. Sheeka jechuun nama guddaanis sheekan jedhama umurii guddateen. Maqaa waamuu dhiifte nama waggaa 40maatiin sheeka jetta. Maqaa kabajaati. Gara tokkoon namoota abbootii qabeenyaatiin sheeka jetta. Gara biraatiin immoo namoota aangoo qabaniin sheeka jetta. Gara biraatiin immoo uma daa'ima ta'ee nama sirriitti hayyummaa beekumsa qabuun sheeka jedhama. Utuun qarayinuu hin jettan quraana utuun qarayinuu. Daa'imaan hin jette. Kana baruun qabaafan si gaafadhe malee mata dureen keenya illee waa'ee kanaa miti. Grand Valley Hospital akkasumas kolleejii keessan daawwattoota keenya yeroo darbe magaalaa Jimmaa dhannee daawwannee turre viidiyoo gabaabduu kana isin daawwachiifna.
Grand Valley. Grand Valley. Grand Valley. Grand Valley. Hospitaalli kun yoom kan hundeeffame? Hospitaalli kun bara 2016 kan lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffame. Hundeessaan hospitaala kanaasi. San duratti bara 2014 erganii galee yuunivarsiitii irraa eebbifamee galee mana barumsa sadarkaa tokkoffaa Iqiraa Jeneraal Akaadaamii jedhamuun hundeesse. Magaalaa Jimmaatti. Manni barumsaa sun amma barumsa KG irraa qabee aga kutaa 8ffaatti kan inni barsiisu barattoota 1000 ol qaba. Bara 2015 muuxannoon achirratti argadhe irraa qabee 2015 kolleejjiin jiraachuu qaba kan jedhuun kolleejjii Grand Valley hundeesse namoota waliin jechuudha. Akkasumas bara 2016 erga kolleejjii sana milkeessine bara 2016tti immoo gara hospitaalaatti ceenee hospitaala Grand Valley hundeessine waggaa darbe jechuudha. Amma bara 2017 Grand Valley dhuma kana siistemii haaraa ta'een daldala haaraa jalqabuu qabna kan jedhuun leenjii garaagaraa illee kennaan ture. Economic Forumii jennee hayyoota yuunivarsiitii akkasumas immoo warreen ministeera galiiwwanii keessa hojjettoota jiran namoota garaagaraatiif leenjii garaagaraa kennine biizinesiin haaraan namoota miiliyoonotaan lakkaa'amu hojii uumee miiliyoonera gochuu danda'u maal akka ta'e irratti barreeffama garaagaraa hojjedhee pirezenteeshinii godhee amma 2017tti isa jalqabee isarran jira. Okay. Egaa akka yeroo darbe magaalaa Jimmaa dhufnee hospitaala kee keessa gallee daawwanneerra. Hospitaalichi hospitaala haaraa sin fakkaatu. Meeshaaleen achi keessa jiran, namoonni achi keessa jiran, doktoroota hedduu jira. Qabiyyeen kanaa isaati. Maatii irraa waan ijoollummaadhaan dhaaltee jiramoo yeroo soomanni hiikamuu jala ga'u tokkos waan namatti bu'u jedhan tokkotu jira. Isa sana sirra bu'e moo? Laylatul Qadrii. Muummee keessa gaafa ilaalu dargaggeessa barumsa irraas akka amma dubbachaa jirtu kan eebbifamtes dhiyoodha. Yeroo gabaabduu kana dooktoriin sun eessaa dhufee kan kan ijaarame. Bareedaadha. Akkuma beekamu dhaabbata kana an adda durummaadhaan yaada kana fidee qindeessee ti kanan hoogganee eegantana maatii dabalatee namoonni natti dhiyaatan hiriyoonni kiyya biyya keessas biyya alaas jiranoo maallaqa kana natti kennaniiti kanan jalqaba ka'umsi jalqaba kana. Fakkeenyaaf namni adeemsuma keessa kan inni na amanaa dhufe. Utuu yuunivarsiitii irraan eebbifamaniin duran ijoolleen dubbisiisuu jalqabe. Nan qo'achiisa afaan Arabii nan danda'a afaan Ingiliffaa akkasumas barnoota herreegaa waan akkasiin qo'achiisa. Qo'achiisaatuma kanan maallaqa argadhu jira. Akkasumas ijoollee warreen hifzii Quraanaa uuman haffase sana haffasiisa. Waanan bare kanan barsiisaa jechuudha. Sanarraa kan kaasee yaalii achirratti godhaan ture. Achirratti milkaa'inan irra ga'ee namoonni na laalaa turan. Akkasumas akkan waanan qabee itti cichee hojjedhee galabaan ga'u jechuudha. Sanarraa kan kaasee koronaan dhufee xiqqoo siinni sun kufaatii nutti fidee ture. Magaalaa Jimmaatti ergan seenee mana barumsaa sadarkaa mana barumsaa irra illee utuu hin gahin akkuma kana qo'achiisuun jalqabe. Yuunivarsiitii irraayis sababa koronaatti gallee erga gallee nan fuudhee haadha manaa otuma waan qabaataniin fuudhee haadha manaan kiyyas afaan Arabii kanan dandeessi wajjiniin barsiisuu jalqabne. Formaalitii kan hin taane qo'achiisuu jalqabne. Afaan Arabiffaa akkasumas immoo barnoota garaagaraa kan Quraanaa jalqabnee galchiisnee utuu jennu barataa tokko argachuu jalqabne. San keessaa barrii barnoota 2014 seenee koronaanis hin dhaabbate. Barattoota keenya kana gara akaadaamiitti guddisuu qabna kan jedhuun gara akaadaamiitti guddisuudhaaf maallaqa nu barbaachise. Namoota tokko amansiisnee itti dubbannee akkasitti jarri sunis maallaqa nutti fidanii mana barumsaa sana eegalle. Manni barumsaa sun amma manni barumsaa Iqiraa kan jedhamu jechuudha. Manni barumsaa sun amma mana barumsaa baay'ee bareedaa ta'e akkasumas mana barumsaa miskiina gargaaru mana barumsaa daa'imman 200 olillee bilisaan barsiisna. Namoota harka qalleeyyii ijoollee maatiin isaanii waan qabne wal'aanuu barsiisuu irrattis kanas xiyyeeffattanii jirtu. Siluma kaayyoon kan koo
namoonni illee hojiina wajjiniin hojjechuu barbaade wantoota sadii irratti waliif gallaan jedhaan. Tokko wanti nu hojjennu waan halaala ta'uu qaba. Haraama waan hin taane. Waan rabbiin jaallanne utuma biizinesii akkamii ta'e hin hojjedhu. Mana likariin bantee. Sanarratti waliif galla. Lammaffaa irratti wanti kun hawaasa waan fayyadu ta'uu qaba. Biizinesiin amma fakkeenya biizinesiin shaqaxaatiif biizinesiin mana barumsaa wal bira madaalte lamaan isaa keessa mana barumsaatu caala. Irra hawaasa fayyada. Tuma lamaanuu halaala ta'u mana barumsaa irra ka hawaasa fayyada. Dhaloota qaruudha egeree baasuudha waan ta'eef. Sadaffaa irratti immoo wantichi sun biizinesii ta'uu qaba. Sadaffaa irra dhufa maallaqni. Maallaqan argamsiisaa wanti nu hojjennu kun. Kanarraa kan kaase tokko halaala lammaffaa irratti hawaasan fayyada. Hawaasa fayyaduu kana keessa maaltu jira? Innati hawaasan fayyada jettee kaatu wareegama kaffaluun dirqama. Waan argachuu qabdu sana dhabdeeti kanati hawaasa gargaartu malee argataa hawaasan gargaara jechuun dhugaa miti. Kanaaf otuu kaffaltii qofaan ta'e gargaarsa keenya iddeen nuti itti mul'isnu hin jiru. Kanarraa kan kaase namni kamillee rakkatee haa dhufu. Rakkataadha jedhee rakkinni isaa beekame jennaan eenyuun haa ta'u sababa maallaqa dhabuutiif jecha barumsarraa hin geggeessinu. Afuu hin danda'u namni sun. Tokko amma ijoollee haadha abbaan qabne jira. Sun fedhii isaatiin miti waan rabbitti fide waan ta'eef. Utuu ana ta'ee ilmoon koo dhaqxee mana barumsaa tokkotti nama kadhattee kan jedhu sammuu keessatti nu dhufuu qabaa jechuudha. Kanannaa dhufaa. Kanarraa kan kaase namni haadhaaf abbaa hin qabne mana barumsa keenyatti barachuu barbaade kamillee haalli isaa ilaalamee yoo dandeettii guutummaan hin qabaanne guutummaan gargaarra. Akkuma dandeettii isaatti jechuudha. Amma fakkeenyaaf mana barumsa kanarraa bifa kanaan kanneen haadha abbaa hin qabne kanneen ammas immoo galiin jara baay'ee gadaanaa ta'e utuma maatii qabanu. Akkasumas immoo kanneen raayyaa ittisa biyyaatiif ijoolleen deeman naannoo sana nama biratti baratu. Kanaaf waliigalaan nama 200 gaamma isaatii kana ijoolleen nuti waggaa waggaatti kan barsiisan. Amma bilisa barsiisaa jirru jechuudha. Maaltu natti dhaga'ama beektaati? Yoo ka'ee abbumti isaa yeroo tokko namoonni illee abbaan waan gaarii irra hin jirre ilmoo isaatii barsiistu jira. Abbaan suniif ilmi sun tokko miti. Kanatti ilaaluu qabdu. Mucaan bor guddatee yoo bakka tokko ga'ee gaafa akkanaa nama kana na barsiise. Siin jedha rabbiin birattis fudhatama qaba. Eegantanaa kolleejjiis kanumarraa kaanee kolleejjii banne. Kolleejjii Giraand Vaaliitti irra hedduu kolleejjiin suni barnoota saayinsii fayyaati kan inni barsiisu. Barnoota saayinsii fayyaa barsiisaa. Ijoollee naannoo 2,000 dhiyaata amma kan barsiisu marsaa tokkoffaa yoo rabbi nu gargaare gara waxabajjii booddee ji'a 10ffaa kana booda eebbisiisuuf deemna iyyuu. Kolleejjii sana keessattis bifuma wal fakkaatuun ijoolleen qaama miidhamtuu taate ijoolleen haadha abbaan rakkina qabu akkasumas immoo hin qabne kanneen illee yeroo tokko gandi nutti ergu jira. Abbootiin amantaa nama kana barsiisaa dandeettiin qabu jedhee nutti ergu jira. Yeroo mootummaan nutti ergutu jira. Hin barsiisna. Waliigalaan gara nama 78 waan akkanaatti fakkaata. Kolleejjii waggaa 2 erga baname bilisa barsiisaa jirra. Ijoolleen kun hedduun isaanii haakimoota. Gaafa eebbifamanii ba'anii nama tajaajilan. Sarviizii maal faalatta? Wallaansa irratti kolleejiitu jira. Kabra maal faalattu? Eegantanaa kun 2015 kolleejjii kana bifa kanaan banne 2016 hospitaala banuun qaba yaada jedhuun fidee warreen miseensa kootti nan kaase hedduun naman hin danda'amu hospitaalli jabaadha waan ta'eef baasiinsaas kan jedhuun haa ta'u garuu rabbis nu gargaaree kaayyoon kan koo namni dhukkubsatee yeroo inni itti afuuffeessa fincaanii qabachuu dadhabee masjiidarra deemutu jira. Karaarra deemee birri 10 deemee kadhatee hospitaala keessatti yaalamutu jira. Wanni akka sanaa sun dhugaa rabbii taanaan baay'ee na guba ture. Yoomma rabbi na gargaareen nan hospitaala banee firii ta'ee dhufee itti yaalama kan jedhu hawwii koo ture. Kanarraa kan kaase murteesseen ka'ee yaadichi yaada eebbifamaadha. Yaada rabbi jaallatu, yaada hawaasni jaallatu, yaada namni kamillee itti walii galu tarkaanfii fudhachuu dadhaba malee. Kanarraa kan kaase namoota tokko ammas biyya keessaas biyya alaas amansiisee hospitaala sana akkasitti dhaabe. Amma hospitaala kanatti namoonni itti yaalaman akkuma namasiin jedhe nama kamiinuu haa ta'u
kan emergency dhufee seenee ka'e maallaqa dhabu jira. Gaafa inni maallaqa dhabee foormii adda addaa jira bifa nuti ittiin yaallu. Kijibaan illee yaalamuu hin danda'u. Haaluma namni dandeettii hin qabne adda baafannee yaalla. Namoota gurguddaa abbootii amantaa akkasumas hojjettoota mootummaa gurguddaa kanallee yaalla bilisa. Namoota hedduu yaalii baqaqsanii yaaluu. Namoota biyyaaf faayidaa qabu jedhamanii yaadaman wareegama biyya kanaaf kaffalaniiru jedhamanii yaadaman kamillee hin deeggarraa akkasumas immoo warreen harka qalleeyyiis hin deeggarraa jechuudha. Namni fakkeenyaaf sadarkaa qabu tokko biyya tokko keessatti gaafa qaama isaatiin yookaan immoo fayyaa isaatiin itti dhufe yeroo inni itti harka namaa kajeelu waan jiruuf otuu nu jirru namni deemee harka namaa kajeeluu hin qabu kan jedhuun hospitaala kana dhaabnee ammoo akkasitti hojjetaa jirra. Good job. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya egaa keessummaan keenya irraa akkuma nu cinaatti argaa jirtan geggeessaa akkasumas faawundarii hospitaala Grand Valley magaalaa Jimmaa keessatti argamu akkasumas kolleejii Grand Valley magaalaa Jimmaa keessatti argamudha. Injiinar Miiftaadha. Turtii keenya aga xumuraatti nu waliin turaa isiniin jenna. Sagantaa keenya guyyaa irraa ispoonsara gochuun kan nu cinaa dhaabbatee Brighton Motors guddaa isin galateeffanna akkasumas buusaa gonofaa Oromiyaa Gold Water hedduu galatooma. Kaayyoon Grand Valley kun maal gara fuulduraatti akkuma amma sarviisii kennaa jirtan magaalaadhuma Jimmaa keessatti hafamoo Jimmaan alas gara Finfinnee Oromiyaa godinaalee adda addaa deemuudhaaf saganteeffattanii. Yoo Rabbi nu gargaare kaayyoon kan keenya barnootaa fi dhaabbilee fayyaa babal'isuudha. Walumaa galatti biizinesii nan irratti hojjechuu fedhu fuula durattis ammattis irra jiru barnootaaf fayyaa irratti sirriitti hojjechuudha waan ta'eef itti deemaa jirra. Aanaan itti dhaladhe yoo Rabbi na gargaare bara kana haala naa mijeessaa jiru warri aanaarra jiran jechuudha. Investimentiin Oromiyaas akka achirraa fudhannu akka achitti dhaabnu biiroon fayyaa Oromiyaas deeggarsa garaagaraa nu godhaa ture warri godinaas jechuudha. Warri aanaarraas amma saayitii taddabaa jira. Yoo Rabbi nu gargaare interviiyuu lammaffaatti hospitaala sana eebbisiifne. Dhufnee eebbisiifne dhufne. Inshallah. Godinaalee biroottoo. Godinaalee biroottis hundayyuu dhawaataan akka kaayyoo keenyaatti barnootaa fi fayyaa otuu nan jiru namni tokko sababa rakkinaatii jecha barnoota dhabuu hin qabu. Tokko barnoota fayyaa. Lammaffaa otuu nuti jirru namni keenya fayyaadhaan miidhamee du'uu hin qabu. Maaliif bakki kun bakka guddaadha waan ta'eef tarii fayyaan saatii sana sitti beeksisuu danda'a dhukkuba kee jechuudha. Barnoonni immoo dhukkuba dhalootaa dhalootatti darbu waan ta'eef dhukkuba inniif kan fayyaa dhukkuba muddamaati emerjensiidha. Dhukkuba namni tokko yoo fayyaa qabaateedha kan biraatti kan inni ce'u inni lammaffaan immoo barnoota. Yoo barnoota jechuun dhukkubni barnootaa dhukkuba biyyaati. Dhukkuba gamtaati. Akkasumas dhukkuba hawaasaa waan ta'eef dhukkuba hawaasaa kana furuu irratti kaayyoo kan kooti. Akka guutuu biyyattiitti waa sadii tokko waan Rabbi jaallatu waan ta'eef Rabbi irraa khayrii arganna. Lammaffaa hawaasni keenya waan jaallatu namni kamillee qaamni kamillee waan itti walii galuuf kana sadaffaa irratti immoo madda galii guddaadha. Birrii guddaa waan irraa argannuuf hin hojjennu jechuudha. Injiinar Miiftaan abbaa ijoollee meeqaati? Abbaa ijoollee tokkooti. Tokko. Ilma moo dhiira? Dhiira moo durbachuu qote? Dhiira. Afiif jedhama. Afiifi jedhama maqaan isaa kan biraa yoo Rabbi nu gargaare garaa jira. Yeroo dhiyootti dhufu. Yeroo dhiyootti dhufu. Ishee intaltu immoo durba taatudha. Inshaallah. Inshaallah. Mais sagaleen isaan jeeqa garuu. Baay'ee galatoomi egaa injiinar. Egaa hojii gaafa hojjetamu barumsa gaafa baratamu chaalenjiin mudannoon waan baay'ee keessa darbanitti kan namni as ga'u kan ka'e maal fakkaata? Amma hojii amma itti milkooftan kana asiin ga'uudhaaf chaalenjii maalii keessa dabartan? Barumsumarraa baatee waan kana eegalte waan ta'eef yeroo dheeraafis lafa waan turte natti hin fakkaatu milkaa'inni kee maal? Kan lammiitti walitti qabdee daawwattoota keenya dargaggoota keenyaaf fakkeenya guddaa ta'a waan ta'eef. Bareedduudha. Ani bara 2004 kan lakkoofsa Itoophiyaatti jechuudha. Kutaa 8ffaan baradhan ture. Yeroo sana kaasettii tokko jira kan Yaasin Nuuruu jennaan Ustaaz Yaasin Nuuruun dhaggeeffadha. Haddid hadafa kana. Manzuumaadha. Haddid hadafa kana jechuun kaayyoo kee ammuma galmeessi lafa kaa'e kan jedhu wayiiti. Gibeen qirasadha afaan Amaaraatiin kan inni yeroo hedduu dubbatu kitaabaan illee barreessee jira.
akkamitti namni kaayyoo isaa amma ammaarraa barreeffachuu qaba kan jedhu. Sanarraa kan kaase yeroo hedduu deddeebisee dhaggeeffadhaa namoota umurii ijoollummaarraa ka'anii kaayyeeffatanii kaayyoo isaanii galmaan ga'an akka fakkeenyaatti kaasa namoota hedduu jechuudha. Sanarraa kan kaase ispoortiin hojjedhan tureyyuu ergan quraana fixee ka'ee xiqqoos immoo dudduubbeetti deebi'een ture gara amantiirraa gara tapha ispoortii teekwaandoo kanatti galee teekwaandoo miti kungufuutti galee tan isa keessa yeroo hedduu kanan yeroo koo dabarsaa ture gaafa nama kana sirriitti dhaggeeffadhe jedhu anis kaayyoo wayii galmeessuun qaba jedheetan barreessa kitaaba koo irratti. Sanarraa qabee guyyuma sanarraan dhaabe ispoortii. Maaliif kaayyoon kootiif sun waliin gitu fedhe. Wanti kaayyeeffadhe gabaajeedhaan barreessee maadumaa teejika waan jedhuun kitaaba kiyya irratti barreesse. Barreesseedha na ibsullee namichi ammuma barreeffadhu jedha. Gabaajeedha jalqaba I have to be millionaire waan jedhu wayiin emmiin sun maadumaa teejika kan jedhu sanan katabe akkasitti nama miiliyoonera ta'u tokko taphaa yeroo isaa dabarsu akka hin qabne naa gale. Lammaffaa irratti namni miiliyoonera ta'u hojjetaa mootummaa ta'u akka hin qabne naa gale. Obbolaan koo na dura turan hundi jira nama baratee hojjettoota mootummaati. Sanarraa kan kaase an abbaa qabeenyaa guddaa ta'uun qaba akkasumas immoo jedheetani katabee wantoota hedduutu jira kan biraa diin suni dokteera ta'uun qabaan jedhe PhD kiyya qabachuun qaba kan jedhu karoora koo ture. Ammas immoo yuun sun ustaaza ta'uun qaban jedhe maadumaa ta'e ustaazas ta'ee gama amantiitiin ustaaza gama barnootaatiin dokteera kan jedhuu fi inni taanu danuutu jira. Sanarraa kan kaase maal ta'uun qaba barnootatti cimuun qaba amantiitti cimuun qaba ustaaza ta'uuf gara biraatiin miiliyoonera ta'uuf immoo ammarraa waan miiliyoonera na godhan irratti xiyyeeffachuun qaba kan jedhuun eegale. Mana ispoortii sana adda kuteetan takkattuu mana silaa barnoota irratti baay'ee bareedan ture sadarkaa tokkoffaarraan ba'an ture. Kan amantiirraan fagaadhee ittiin deebi'ee ittiin galee halkan guyyaa otuun qo'adhu otuun baradhu barnoota irratti fookas godhee keessattuu afaan baruun qaba kan jedhuun afaan arabii kanas sirriitti afaan ingiliffaa sirriitti baruun qaba kan jedhuun xiyyeeffannoo koo sirriitti gochaan ture. Amantees barataa waggaa 4 waggaa 3 aanaa sana irratti akkasin ture. Maaliif kaayyoon koo miiliyoonera ta'uun qaba waan jedhee karoorsee jiruuf ustaazas ta'uun qaba waan jedhuuf achirraa kan kutaa 10 gaafan fixu akkasumas kan kutaa 10ffaa sana qabxii bareedaan fide afaan amaaraa kana. So utuu haayiskooliin fixinii kan saddeettaffaa. Kutaa 8ffaa irratti. Nama kanarraa dhagayetan karoorfadhe. Halkan guyyaa utuun rafin sirriitti jabaadhe achumaan quraana kanallee kana naffase. Sammuutti guutuu kanaan qabadhe jechuudha. Utuun namatti nimin. Waan sadan kana galmaan gaachuuf. Waan galmaan gaachuuf. Asiin envaayiroomentiin keessa jiru ijoolleen naannoo sanaa yeroo sanatti hiriyoonni koo hedduun taphatti yeroo kan dabarsan. Tapha kana wajjiniin ammas immoo hiriyaa hin qabu hiriyaa wajjin kompiit godhuun dhabe namoota na wajjin dorgomu jechuudha. Fakkeenya sii ta'eef. Magaalaa kana jijjiirrachuun qaban jedheen gara magaalaa Jimmaatti seene. Dhaqee achitti xiqqoosii karaarraa dabaa kan jedhullee yaadamee ture. Daandiirra jirtu gadinni isin utuu maatiin jedhanu. Achi maatii qabda turte gaafa jira. Aanaarraa lakki. Magaalaa Jimmaa seenee achirra maatiin hin jiru firoonni tokko obboleettiin koos jiru ture haa ta'u garuu an kireeffadheetu galle. Ijoollee hiriyoota kootii wajjin kophaa bahee barachuun barbaade. Akkasitti barnoota amantiirree sirriitti carraa argadhee barnoota akaadaamii sirriitti laabireerii taa'ee dubbisuuf carraa argadhee qabxii bareedaan fidee akkasitti gaafa yuunivarsiitii galu maalirraa miiliyoonera ta'a kan jedhu garuu naan galle amma waan hawwii koo ture malee jechuudha. Kan barnootaatiif kan ustaazummaa sun naa galeera garuu maal yoon hojjedhe miiliyoonera ta'uu hin danda'ama kan jedhu naaf hin galle. Tun kanaan jiru ganna ijoollee dubbisiisuun jalqabee sanarraa kaasee wanti kun namni tokko yaada naa kenne. Yaada obbo Dinquu Dayyaasaa kana. Nama tokkotu jira akkas mana barumsaa elementarii keejii irraa ka'ee kan yuunivarsiitii dhaabee naan jedhu beeku iyyuu ananna sana. Rifti Vaalii. Akkasitti nama kuma meeqa barsiisaa mana barumsaa biyya hundatti banee jira maallaqa miiliyoonaan argata baqa beenyaa biyya kanaati jedha. Atis gaafii akkas godhii dandeettii waa dubbisiisuu barsiisuu kana waan qabduufi
naan jedhe sammuu koo keessatti manna galchee wanta sana. Malee hin beektu tokkotti dinquu. Hin beeku. Hordofuun jalqabee dinquu TV'n hin argee natti tolee namni sun. Sanarraa kan kaase anis akkuma isaa ta'uun qaba kan jedhuun ijoollee dubbisiisuun jalqabee kaayyoon koo guddaadha waan ta'eef gaafa yuunivarsiitii illee galu kitaabota akaadaamikaalii warra waan foormaalii barannu caalaa amma maal irratti xiyyeeffannoo kenne kitaabota interpreneurshipii kana kitaabota leadershipii kitaabota akkanaati sirriitti kanan dubbisuu jalqabe keessattuu kitaaba afaan oromootiin barraa kitaaba eebbisaa baay'isaa fa'aa baay'een dubbisa kitaaba isaa sana jechuudha kitaaba warra irra hedduu kitaaba afaan arabiitiif afaan ingiliffaatiin hin dubbisa kitaabota biyya keenyatti xiqqoo sii qabe keessaa kan isaati kanan hedduu ilaalu sanarraa kan kaasee barreeffachuun jalqabe maal gochuun qaba kan jedhuun sanarraa qabeetan dhufee seenaan isaa dheeraadha karoorfadhee waanan jiruufan takkattuu dhufee barumsa sana jalqabe jechuudha barsiisuu sana koronaan gidduudhaan addana kunnaanuu deebi'eetan jalqabe ammattii sana gidduutti mana barumsaa qo'achiisuu kana jalqabee utuu hin eebbifamin nin jalqabee achitti deebi'ee yuunivarsiitiitti deebi'ee ji'a shawwayii kan naaf achitti xumuree gaafa hin deebi'u kompiliitilii idileen eegalee jechuudha namoota ofitti dabalee. Miiliyoonera ta'uu erga ta'e kaayyoon koo maal na barbaachisaa qabeenyi koo halaala ta'uu qaba kan jedhu achitti murteesse. Lammaffaa irratti immoo qabeenyi kun hawaasa koo fayyaduu qaba. Sadaffaa irratti qabeenyichi kuni maallaqa na argamsiisuu qaba. Inni sun miiliyoonera waan ta'eef kaayyoon koo jechuudha. Kanarraa kan kaasetti gallee chaalenjii danuutu na mudate chaalenjii sana yeroo hedduus kasaareera. Bakka hedduutti Hararitti yaaleera otuu yuunivarsiitii baradhu naaf hin milkoofne. Achitti hojjechuudhaaf. Achi as hin deebi'ee bakka dhaloota kootiitti bakka meeqatti yaale naaf hin milkoofne. Sababoota danuutu jira wanti naaf hin milkoofneef nan kasaare. Dhufee magaalaa Jimmaatti illee bakka tokkotti eegalee erguma Jimmaa seena achittis nan kasaare. Abdiin muranne takka. Booda keessa utuu hin jedhu erga mana barumsaa kana eegallees dura irratti bu'aa tokko hin argannu turre. Bu'aa kiyya loongi termii godheetan kana yaadaa ture. Loongi termii pilaaniin qaba. Karoora waggaa dheeraatti naa fayyadudha malee ammatti isaatti kanatti na fayyadurra hedduu yeroo sana cinqiin qaban ture. Kanarraa kan kaase mana barumsaa sana akkuma ta'etti hiriyoota kootiif namoota tokko baay'ee galateeffachuun barbaada. Na amananii natti dhufani. Kitaaba barreessanitti kennan dura utuu natti hin dhufin jedhe. Kaayyoon koos kana sadan yoo itti walii galtan natti kottaa hin jedhe. Itti walii galaniituma natti dhufanii booddee gariin kisaaraa qaba jedhanii na biraa deebi'anii itti cicheen itti fufe. Yoo kisaaraa qabaate tokko rabbiin jaallata miti hojii kan hin jaallate. Yoo nama kassarees waan jaallatu abadan addaan hin kutu waan ta'eef na gargaara kan jedhu onnee koo keessa ture. Lammaffaa hawaasa hin tajaajila miti hawaasa fayyadee jennaan yoon birrii tokko dhabe maali kan jedhuun cicheen itti fufe kisaaraan qabu bakka rabbiin jaallata hawaasni itti fayyadama kisaaraa tokko hin qabu. Waan rabbi jaallatu hojjedhee yoon kassarees rakkoo hin qabu. Kisaaraan jedhamu jechuu irratti itti fufe gaafa koolleejjii jalqabnu amma gaa namni cichoomina koo kana argeera mana barumsaa sana ceesisee elementarii kana gaafa koolleejjii jalqabu hin jalqabna waan akkasiin jedhan hin danda'amu koolleejjiin jedhan. Jabaata maallaqni isaas jabaadha. Kitaaba tokko kanuma ijoolleen barattu ammaa kana barreessee gurguree ijoolleen keejii barattu jechuudha. Kitaabota afaan Ingiliffaa fi afaan Arabaa. Ofumaa kootii isaa dhaqamee mana maxxansaatti maxxanfamu miti. Idiit godhee qaqqajeelchee ofumaa funaanee kollekti godheetan kitaaba godhee baase. San manneen barnootaa tokkoof kanuma keenyatti gurgureetan daa'immanitti. Koolleejjii sana nan jalqaba deenitti seenee achirraa ka'ee booddee akkasumas namoonni itti amananii booddee dhufanii na deeggaranii wajjin koolleejjii sana gadhaabne 2015 jechuudha. Ammasis namni na amanuun itti baay'ataa dhufe ammas. Alan ammoo warreen guutuu maanaajimentiitiin bara kana immoo hospitaala bannaan jedheen. Ati hin danda'amu jedhan ammas hin danda'aman jedheen hin danda'amu. Maaliif hin danda'amu? Yoo dhumannuuti. Wanti rabbiin jaallatu guddaan tokko lubbuu namaa hambisuudha. Quraana keessatti maal jedha? Waman ahyaaha faka'annamaa ahyaa naasa jamii'aadha. Namni lubbuu nama tokko hambisee akka lubbuu nama hundaa hambiseetti tiiniyyi badhaafamaa jedha. Wanti kana caalu hin jiru waan ta'eef lubbuu namaa hambisuudha. Khayrii guddaa qaba. Maallaqas qaba.
hin hojjenna abeetiin jedhu hin didan hin hundinuu na dide akkasitti gaaf tokko taa'ee tuma yaadee maanaajimentii kiyya walitti qabeetan hospitaala gara nu jalqabna hin danda'amu jedhan bakka kakadheetan yooma an yaada qulqulluu garaa koo keessaa qabaadhan jedha rabbi yoonni nan gargaarre jedheen kakadheen biraa deeme ijoollee hiriyoota koo biyya alaa jirtu qunnamuu jalqabe kunoo waan akkanaa hojjennaa maal gootuun jedheen maal rakkoo qabariyaatti dandeenyaan jedhan akkasitti naa xumuranii viizaa naa xumuranii deeme saawudii deeme walitti qabeetan hubachiise qabsoon dhugaasa kanaa wanti nuti ittiin biyya keenya tajaajiluu qabnu inni guddaan itti kufame barnootaa fi fayyaadha utuu nuti jirru namni keenya maaliif akkas ta'a kan jedhuun sirriitti bal'inaan hubachiise dura garuu imbaasiitti dhaqee yaada kiyya guutummaan guutuutti imbaasii Itoophiyaa hubachiise namni sun illee baay'ee na galateeffatee haala naa mijeessee waltajjiin qophaa'ee jiddatti jechuudha imbaasii Itoophiyaa jiddaatti keessatti namni diyaasfooraan Itoophiyaa walitti naa qabamanii hubachiise namni na namanne ammas warra achii nan beekan waan ta'e hin dandeessu kan jedhuun akkasitti otuma suuta na amananu ijaaree rabbis nu gargaaree achirraa dhufeetan Dubaayin deeme Dubaayittis akkasitti ijoollee keenya achi jiran hedduu haasofsiise waan akkanaatiin jennee akkasitti birrii argadhee hospitaalli kun akkana ta'e jechuudha. Meegaa amma bu'aa ba'ii keessa dabarte kana keessa hojiin yeroo baay'ee namni keenyas hojii keessuma dargaggoonni barumsa fixanii hojii jalqabu kisaaraa jalqabaa irratti abdii kutatu ba'a. Tarii immoo dargaggoonni baay'een hojii hin qabnu akkas amma feesbuuk irratti baay'een naa barreeffama. Hojii ofii uumuun akka danda'amu chaalenjii sitti dhufe sana hundumaa keessa akkamittiin akka dabarte. Hojii immoo jalqabdee kisaaraan sirra ga'ee kisaaraa kanatti abdii kutattee manatti hin deebine. Kabiraas hin kasartaa kun dargaggoota keenyaaf fakkeenyummaa guddaa akka ta'uu fi waa'ee kanaa irratti bal'inaan. Kitaaba tokko jira namichi Dr. David Scrattas jedhama. The Magic of Thinking Big jedhee kitaaba tokko barreessee jira. Kitaaba baay'ee beekamaadha. Maal jedha achirratti yaada tokko yeroo hedduu yaadichi sun qalbii na lixe. Addunyaa kana irratti jedha namni haala naa mijeessa jedhanii eeguun jedha aannan samaa irraa eeggachuudha. Namni nama eeguudha wanti nu rakkise abaluutu hojii naa uumaa yookaan immoo karaa abaluutiinan guddadha kan jedhu sun sirrii miti jedha. Akkasumas immoo yeroo mijataa eeguudha. Ijoolleen yeroo hedduu wanti jarra hanqinni ijoollee keenya yeroo mijataa bara kana ka eebbifamee ka'e yookaan akkana ta'e ka'e yookaan immoo wanti kun sirraa'e haalli qilleensaa waan akkana jedhudha. Haala qilleensaati baraa wanti jedhamu tasuma hin jiru. Wanti sii mijatu tasuma lafa kanarra jiru. Yoo barri kun ajandaa tokkoon ta'e isa dhufu ajandaa biraatu taa'ee see eega malee yoo ati itti seeniin wanni bara jedhamu tasuma hin jiru. Tokko kana. Lammaffaa irratti parsantii 85 interpreneurshippiin keessatti jechuudha wantan hubadhe. Akkasumas immoo hedduun warreen barreessitoonni warri barreessan hariiroodha. It's about relation. Parsantaa 85 hariiroo gaarii nama wajjin qabaachuudha. Anama fakkeenyaaf si wajjiniin hariiroo gaarii yoo nan qabaadhe waan barbaanne wajjin hojjechuu dandeenya. Namni akka kiyyatti ata'uu caala ofiifan itti ta'an naqee. Maaliif namni akka koo ata'uu irratti namni akka kee ta'uu hin jiru. Tolereet gootee akkuma isaatti wajjin yoo deemte garuu si deeggara nama waan ta'eef. Anamma dhugaa dubbachuu taanaan waa qabadhee miti yaada gaariin qabaa kaayyoo gaariin qabaa hawaasa kootiif nama wajjiniin immoo hariiroo gaariin qaba. Waa kana hojjedha maal goota yoo jedhe namni hin amanaa maallaqa natti kenna miliyoona 3 miliyoona 4 miliyoona 2 miliyoona 5 warra natti kennan jiru. Hin hojjennaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen wanti nutti himu tokko ofii jaraatiif tarkaanfii fudhachuu qabu. Namni maallaqa sitti kennee sin jalqabsiisu. Ana ofumaa kootiifan ijoollee waan madhee kottaa isin dubbisiisaa dheetan dubbisiisuu eegale qo'achiisuu jechuudha. Achirrattiin namni na arguu jalqabe jechuudha. Maalummaa koo achirraa baraa dhufe. Voolentariidhumaan jalqabde jechuudha. Voolentariidhumaan hin jalqabe. Voolentariidhaan hin jalqabe. Eenyummaa kee mul'isuuf. Eenyummaa koo mul'isuudhaaf. Achirraa na eegale namni na laalaa dhufe. Abbootiin ijoollee sun na jaallataa dhufan. Na deeggaraa dhufan. Abbaan ilmoo isaan barsiisuuf jechuudha. Ati hariiroo gaarii yoo qabda ta'e namni si wajjiniin hojii kamillee hojjechuu hin danda'a. Kanaaf ijoolleedha wanti hin dhaamu tokko akkuma nama sila jedhe sana ijoolleen daa'ima
umurii jaraa waggaa otuu kutaa sagalin galiin maal hojjechuun qaba kan jedhu murteessuu qaban. Kaayyoo jiraata waan ta'eef namni maal hojjechuun qaba jedhee hojjetaa mootummaan ta'a jedhee warra abdataa ture amma kan hojii dhabee jiru. Siluma kaayyoo nan qacaramaa kan jedhu kaayyoo kee keessa ture gaafa dhattee keessu waan qacaramne rakkoo keessa buuta jechuudha. Dursitee hin qacaramu kan jedhu ofitti murteessite yoo kaate guyyaa hunda daandii nati irra deemtu sun daandii waan barbaadde sanatti si geessu ta'uu haasaa na taasoftu namnati wajjin ooltu kitaabonni nati dubbiftu filattee jechuudha. Akkasumas immoo wanta itti dhaggeeffattu gara kaayyoo keessanaatti waan si baasu ta'uu qaba. Kaayyoo qabaachuu qaban achirraa kaasee jechuudha. Eega dhufanii iddee kana ga'anii jedhaniis yookaan immoo otuma yuunivarsiitii keessa illee yeroo jiranu kitaabota adda addaa sirriitti dubbisuu qaban. Ani amma fakkeenyaaf biyya keenya keessatti akka dogoggoraatti wanti jira jedhamu beekumsa hogga jedhamu barnoota handaawwatii barsiisaan kenne sana qofa dubbisuu miti. Multi direction waa beekuu qabda. Kitaabota garaa garaa sirriitti dubbisuu qabda. Kallattii hundaan gaafa dubbisaa deemte sammuun kee gabbataa deema. Dubbisuu qofa otoo hin ta'in illee akka nootti kitaabota hedduu kanan barreeffadha jira. Ofuma kooti. Ofuma kan gaarii naa godhu nama biraatti kanan hin baasan. Amma nan kitaaba dubbisuun achirraa waan naa ta'e fuudheetuma walitti qaba. Waan ani irraanfachuu hin qabne. Kitaabota hedduurraa fuudheetuma otuma walitti qabuun akka kana kitaabota hedduu of harkaan qaba. Daa'imman qofa otoo hin ta'in ijoollee yuunivarsiitii keessa jiran waan akka kanaa sirriitti yaaluu qaban. Erga ba'aniis haa xiqqaatu maa caammaa qulqulleessuu hin ta'in. Namni na qacaru eeggachuurra mootummaas haa ta'u qaama dhuunfaa haa ta'u maatii haa ta'u namni na gargaaru maallaqa ka'umsaa naaf kennuurra dursa gaafatti gadi teessee nama hojii ta'uu kee namni si arge namni kun nama hojiiti. Anis itti dhadheessan fayyadamaa ta'a isa fayyadee kan jedhu namni achirraa barata waan ta'eef hojii tuffachuu dhiisee namni kallattiin jalqabuu qabaan jedhaan. Kaayyoo qabaachuu. Kaayyoo isaa qabaatee kaayyoo isaa irratti deemuu qaba. Dubbisuu keessatti waan baay'ee fayyadamte jechuudha. Sirriitti. Kitaaba dubbisuu. Ani kitaabota keessattuu parsantii 80 ol afaan arabiitiin hin dubbisan kitaabota jechuudha. Kitaabonni hedduun barraa'anii jiru. Kan hafee afaan ingiliffaatiin hin dubbisaa jiru. Atoo ofii keetii barreessitee kitaaba barreesseera. Kitaaba hedduun barreesse. Kitaaba waa'ee interpreneurship irratti barreesseera. Ammas immoo liidarshiippii akkaataa hooggansaa irratti illee barreesseera. Akkasumas immoo kitaaba waa'ee mata duree yoo hime kitaabni nama duraa ba'a. Kitaaba akkaataa dinagdee irratti illee kitaaba dinagdee irratti illee barreesseera. Gara biraatiin immoo kitaaba bu'uura kaayyoo kootii jedhee kanuma mataa kooti. Kan kootii jedhee tan kanan katabe jira. Amma nama wanni hojii naa wajjin jalqabu jedhani kitaaba isuma ofii kootii barreessa sanan itti kenna. Dubbisii kayitii kottuun jedhan. Garuu paabliikii irra hin jiru. Paabliikii amma hin barbaanne paabliikii baasu. Kanuma ofii keetii manaa qabu. Amma paabliikiitti baasuu hin barbaanne. Gara fuula duraatti yoo rabbi na gargaare paabliik gochuu kaayyoon qaba cuunfee jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessattis qoricha hin daldaltu. Magaalaa Finfinnee keessatti asitti bara 2017 akkuma siin jedhee biizinesii addaatiin sun qorichichi. Kan kana wajjin walitti hidhaa miti. Kan Giraandi Vaaliidhuma kanaa wajjin hunduu walitti hidhaa miti beeki. Hunduu adda addaa. Maqaa isaa tuyyee biraandi neemii tokkuma fayyadame malee. Amma inni kuni maaltu jira waa tokko mata duree tokko irratti barreeffamoo kuma riisarchii fakkaatu barruudhuma jechuu dandeenya hojjedhee ture. How can we make millions of the people millionaire waan jedhu akkamitti namoota miiliyoonotaan lakkaa'amu miiliyoonera gochuun danda'ama. Mata duree waan jedhu wayii qopheessan ture. Namoota miiliyoonarra lakkaa'amu miiliyoonera gochuun akkamitti danda'ama. Amma biyyoota keenya keessatti kun haaraadha malee chaayinaa yoo fudhatte amma kanneen akka jaakmaa Alibaabaa namichi hundeesse sun namoota miiliyoonotaan lakkaa'aman miiliyoonera godheera. Akkasumas Ameerikaattis biyyoonni gurguddatan hedduun abbootii qabeenyaati kan miiliyoonera nama godhan. Biyya keenya keessatti abbootiin qabeenyaa jala namni ba'ee miiliyoonera hin ta'u. Rakkoon jiru jechuudha. Abbaan qabeenyaa jiru sun akka isa caaltu hin fedhu. Ammas immoo akka itti of dandeessee indipendent taatee jechuun isarraa baatee jiraattus hin fedhu. Kanarraa kan kaase biyya keenya keessa nama tokko ittiin waan jira. Inni obbo Yaadataa Yuunaddi. Obbo Yaadataa. Argeera namoota baay'ee inni miliyoonarii godha hojjisiisee jechuudha. Miiliyoonar nama godhan. Haa galatoomanu
namoonni akka kanaa baay'achuu qaba. Kanneen wal qabsiisee waa sadii irratti kan hojjedhu waa sadii sirraa'uu qaba akka biyya kanaatti kan jedhuun. Hayyoota yuunivarsiitii Jimmaa akkasumas immoo hedduu irratti kan dhiyeessaa ture. Gara biraatiin warreen ministeera daldalaa galiiwwanii keessa hojjetan hojjettoota mootummaa hedduudhaaf irratti dhiyeessaan ture. Tokko akkaataa faayinaansii biyya kanaa sirreessuun gaariidha. Lammaffaa irratti implementii siistemii seera qacarrii irratti jechuudha. Gara birootiin immoo seera barnootaa. Kana sadan kana qaawwa kana sadan irratti waan hojjechuu barbaade jira. Qaawwattii kana sadaniin jechuun miiliyoona nama gochuu hin dandeessa. Fakkeenyaaf faayinaansii siistemiin xiqqoo si hanqina qabu. Asirraan illee warri baankii akka jarreen dhaga'anuuf namoota ijoollee kulaateraalii hin qabne yookaan immoo waan qabsiisanii baankii irraa waa fudhatan hin qabne dandeettii gurguddaa qaban dandeettii ciccimaa qaban achirratti faayinaansii gochuu irratti ammallee hanqina jira. Galaa jedhamte hanqinatu jira. Amma fakkeenyaaf biyyoota akka Indiyaan amma dhufte 5ffaarra geessetti wanti isiin itti saffisaan deemaa jiru tokko guddaan faayinaansiin kanneen akka baankii kun sirriitti warreen dargaggoota interpreneera ta'an of jala galchee jara sanaa wajjin baankichis hin guddata akkasumas namoonni sun illee hin guddatu. Kanarraa kan kaase namicha tokkotu jira Muhammad ibn Yunus jennaan Baanglaadeshiin keessatti saayintistiidha. Ammallee yeroo dheengaddaa mootummaan ce'umsaa uumamee turetti pirezidaantii ta'e kan jiru sun pirezidaantii ce'umsaa ta'ee jira namichi sun. Waggaa 30-40 dura ikoonomistii ture namichi barsiisaa yuunivarsiitiiti. Akkamittiin hiyyeeyyii biyya kanaa jijjiira kan jedhuun xinaatii garaagaraa hojjetaa ture. Xinaatiin isaa sun tasuma akkaataa dhabe galma hin ga'u. Sanarraa kan ka'e riil meenan laala jedhee seenee inni uummata laalu haalli uummataa baay'ee ulfaataa ture. Abbootii qabeenyaa baay'ee miidhanii hiyyeeyyiin kun akkas garboomsataniiti kan jarri jiraatan abbootiin qabeenyaa. Kanarraa laaleetuma akkamittiin abbaa qabeenyaa jalaa hawaasa kana ofumaas akka indipendenti ta'ee jiraatu godha kan jedhuun hojii wayii jalqabe. Hojiin isaa sun baay'ee dheeraadha. Amma kaanii dubbanne jechuudha. Sanarraa kan kaase namichi sun maal uume baankii giraamiin baankii yookaan immoo baank of puur jedhee hundeesse. Baankii amma maayikiroo kireeditii akkasumas immoo maayikiroo faayinaansii irratti hojjetu jechuudha. Achirraa yeroo hedduu baankiin islaamaa kan kastamaayis godhame biyya kana dhufe jechuudha. Akkamittiin namni kulaateraalii malee namoonni interpreneera ta'an dandeettii ciccimaa qabanu faayinaansiid godhamanii hojii hojjetanii biyya jijjiiranii of jijjiiruu danda'u kan jedhuuni kan seera kana fidee baankii haaraa ta'e fudhatee dhufe. Baankii kana naaf eeyyamamuudha. Seera biyya keessaa waan hin jirreef eeyyamamuu dide. Tuu yaaluu yaalimee qabooddee baankiin sun eeyyamameef. Namichi sun amma namoota miiliyoonota har'a miti kitaaba sana kanan dubbise waggaa 10 waan akkanatti dhiyaataa jira. Gaafasitti nama miiliyoona 27 oliif miiliyoonara godheera namni sun sababa baankii sanarraan kan ka'e. Baankiin sun Yuunaayitid Isteetsiin keessallee jira. Baank of Puuriin sun addunyaa irratti illee babal'ise jechuudha. Yeroo hedduu baankiin maayikiroo faayinaansiidhaan wal qabatee maayikiroo kireeditii wal qabatee akkasumas immoo waa'ee mudaarabaa akka mushaarakaa muraabahaa wanti jedhamu sun hedduunsaa biyya keenya keessaa amma baankotiin eegalan kun achirraa kan kastamaayis godhan. Kana yaada kanaaf yaada fakkeenyaaf biyyoota Indiyaan qabdu. Kanarraa kaasee faayinaansii irratti yoo fooyyessinee namoota interpreneera ta'an irratti xiyyeeffanne abbaa qabeenyaa danuu uumuu dandeenya. Amma abbaan qabeenyaa biyya kana jiru abbaa qabeenyuma sila jirutu ola deema. Abbaan qabeenyaa gara gadii jiru namni hiyyeessi ittu gadi bu'aa deema. Amma mootummaanis kontirool gochuu hin danda'u abbaa qabeenyaa. Amma fakkeenyaaf meeshaa dhostaa hin gurguru jedha. Maal godha amma gaafa namni murtii barbaade sitti murteessuu danda'a jechuudha. Amma fakkeenyaaf namni waan kana oomishe ati itti ajajamtaa waan kana. Wama silaa birrii 100 1,000 siin jedha. Yoo barbaadde biti yoo barbaanne dhiisi siin jedha. Maal goota? Yoo barbaadde biti yoo barbaanne dhiisi. Otuun jaallatin maal taata? Garboomaa deemta. Kanarraa kan kaase riisarchii kana waan akka kanaa hojjedhee biyya alaattillee Saawudiittillee deemee ijoollee silxanaa kennee sanarraa kan kaase maal goonaan jedhee gabaabumatti waan baankiin hojjetu mudaarabaa waan jedhamu tokko jira.
Mudaarabaa jechuun atama fakkeenyaa maallaqa sila baankiitti kuustu jechuudha hojii hojjechiista. Amma mudaarabaa jechuun maallaqa wayii baankii keessaa baankiin ittiin hojjeta maallaqa keessanaan. Baankiin ittiin hojjetee booddee tirfii argattan hirattu baankii wajjiniin adda qooddattu. Achirratti qaawwa guddaa isaatu jira. Wantichi akkaataa shari'aa islaamaarraa dhufe seera daldalichaa jechuudha. Haa ta'u garuu akka faayinaansii amma baankonni godhan irratti qaawwi jiru jira. Qaawwan malleen duuchamne. Baankiin fayyadamaa ta'a kastamariin fayyadamaa kan hin taane danuu isaatu jira. Kanarraa kan kaase maal goone amma namni bifa kamiin maallaqa silaa inni baankii kaa'u akkaataa baankii sana qofaan otoo hin ta'in bifa kamiin dinagdee isa sana investi gochuu danda'a biyya keessatti. Amma ala teessee akkamitti investi goota kan jedhu irratti waa hedduun hojjetaa ture gara fuula duraatti tokko tokkoon si barsiisa. Baay'ee galatoomi jiras. Sagantaa keenya gama xumuruu jala geenyee jirra. Egaa tokkoffaan fakkeenyummaa guddaa dargaggoota keenyaaf akka ta'uu fi yeroo gabaabaa keessatti barumsa kee xumurattee PhD fadeemaa jirta. Hojiidhaan milkooftee as geesseetta. Iccitii kana dargaggoonni sirraa akka waa tokko hubataniif ergaa isa dhumaa uummata keenyaaf yookaan dargaggoota keenyaaf qabdu yoo jedhan. Ergaan dhumaan dargaggoota keenyaaf qabaadhu tokko kaayyoo qabaatan akka kaayyoo qabaatan jara gorsa. Kaayyoon jaraa immoo yoomillee taanaan kaayyoo sirrii ta'uu qaba. Kaayyoo eebbifamaa ta'uu qaba. Inni madaaltu ati kaayyoon kan kee haala bareedaa namni jaallatu kaayyeeffachuu qabda. Hawaasni kee waan akkasumas immoo rabbi jaallatu. Gara biraatiin waan bu'aasii qabu. Kaayyoon kaafiyyeeffatamu kamillee bu'aa ammami moonaa qaba. Booddee kaayyocha kana booda maaltu jira? Hawaasa koo hagam fayyada? Hagam rabbiin gammachiisa? Hagam immoo na fayyada? Kan jedhu irratti kaayyoo akka kanaa sirriitti qabatanii sirriitti dubbisanii naamusa godhatanii akkasumas immoo hawaasaaf toluudha. Dhuma irratti wanta nama kamiif abbootii qabeenyaatiif isa ta'u nama milkaa'ina fedhe kamiif illee dhaamu yeroo hedduu maaltu jira seet interpreneurshipii yookaan immoo hojii uumanii dandeettii hojii uumuutu jira. Dandeettiin hojii uumuu inni guddaan maali what is entrepreneurship osoo naan jedhame maali entrepreneurship jechuun osoo naan jedhameen akka kootti saayintistoonni hayyoonni hiika garaa garaa hedduutti kennan an akka dhuunfaa kootiitti waan gaarii namaa yaaduu danda'a gabaabumatti namaaf dhala namaatii waan ofii gaarii yaaddu kana namuwaaf yoo yaadde utuu hin jaallatin waan guddaarra geessa akkasumas immoo interpreneura ta'uudhaaf liidera ta'uun murteessaadha hooggansi amma namni qabeenya kana hin qabaa gadhiisa hooggansa isaan danda'u uumee kee facaasa fa'a. Inni sun maal barbaada sirriitti hojjettoota kee tiriit gootee haala of hin abaarsimneen haala inni itti gammaduun haala inni si eebbisuun yeroo ofii rakkattu yookaan immoo miindaa kee irraallee kuttee isa gargaarte yeroo dhukkubasa yeroo gammachuusa hojjetaa kee namoota si wajjin hin jiru miskiina namoota dadhabaa kanaafan tola jettee yaadde jennaan bifa kana immoo qindeeffattee hogganta taanaan karoora qabda taanaan waa dubbista taanaan rabbitti tawakkula goonaan rabbiin kadhannaan iddeen hundi gaamuu danda'a. Wanti guddaan achi. Achi. Baay'ee galatoom. Buusaa Gonofaa Oromiyaa duudhaa sirna gadaa wabii yeroo balaa uumamaaf namtolchee dhaabbata ittiin hawaasni hirphamu ibsituu namoomaati. Buusaan Gonofaa Oromiyaa akkaataa duudhaa wal gargaarsa aadaa boonsaa akkanaan haala ittiin gumaata keessan arjoomuu dandeessan isiniif mijeessee jira. Miseensa ta'uun yookiin arjooma si'a tokkootiin karaa ergaa gabaabaa 655 teelee birriin 0655 yookiin immoo karaa lakkoofsa herrega baankii siiqee 1-2-956-511-1 gumaata keessan arjoomaa aadaa wal gargaarsa keenya gabbifachuun hawaasa keenya haa hirphinu. Odeeffannoo dabalataaf 0117 09 irratti bilbiluu dandeessu. Buusaa Gonofaa Oromiyaa. Duudhaa sirna gadaa. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenya egaa sagantaa guyyaa har'aa qabnu asuma irratti golamnee jirra. Egaa akkuma injiinaraa wajjin waadaa walii gallee Sigimoo keessattis hospitaalli sun gaafa ijaaramu immoo achittis dhannee daawwannee dhumne isin biraan geenya. Bu'aa ba'iinni keessa darbee as ga'e keessa dargaggoonni keenya waan baay'ee barattu jedheen abdadhaa. Injiinar atis baay'ee galatoomi karaa dheeraa kana dhuftee istiidiyoo keenyatti si affeerree nu waliin mari'achuu keetti horii bulii ulfaadhu.
torban sagantaa biraan amma wal agarutti nagaa waaqayyoon nuuf jiraadhaa isiniin jenna horii bulaa. Ulfaadhu.